xiiqiiti warra garaa nyaatee garaa jiguu miti beeki. Garatti qabatanii gaafa guyyaan gahe waan isaanii san gaafatan jechuudha. Ilaalaal dhiirti akkana walloon gaafa ilmaan isaanii ijoollee miidhamte tarasaa san rukutamtee yaala seente mana yaalaatii gabbaasanii akkasitti sikkiinaan ambulaansii keessa addunyaa marratti wanni akkasii dhoorgamaadha. Yakka si gaafachiisa. Garuu ilmoo dhiiraa wanti itti dalagame garaa si jiguudhaan qabu. Miidhaa mootummaan kun sirraan gahe Oromoo yoo haaluma xiqqatti ka dagattu taate dhugumatti ati fayyaan qabdu. Kanaaf fakkeenya walloo irraa fudhannaa jechuudha. Walloon akkam godhe alamuun simee ufii isaatis naapparii qabatee akkasiin agartan isaanii gaara walloo irra dhaabatee fotoo ka'aa ture. Maal gochuudhaaf qeerroo walloo gowwoomsuu barbaadeeti. Ijoollee walloo gowwoomsuu barbaadeeti. Yeroo sanitti gowwummaan isaan ijoollee walloo gowwoomsuudhaaf yaadan ijoollee walloo ijoollee gowwoomtuu miti. Eenyu akka miidhee fi eenyu akka isaan hin miine adda baasanii waan beekaniif qophaayan. Maal alamuun simee jedhus fudhatanii maal akka inni barbaadus hubatanii achi booda hima qophaayan. Gaafa lolli dhiibee dhufee achi ga'u xilaan isaanii eenyu akka ta'e waan beekaniif xilaata isaanii irra fuulleeffatan jechuudha. Har'a maaltu jirare dachii hunda keessatti osoo har'a walloon bifa kanaan qabsoo geggeessuu baate halkan takka bilisummaa arguu danda'a. Alaabaa isaa bakka barbaade dhaabachuu danda'a. Waajjira isaa hunda dhaabachuu danda'a. Namni isaan jaalatan bakka bu'ee isaan hoogganuu danda'a. Hin danda'u. Har'a walloon nama ofii jaalattu nama ofii barbaaddutu bakka isaan bu'ee isaan tajaajilaa jira. Sa'atii kanarraa kaasee jechuudha. Sa'atii nama isinii haasa'u kanatti. Kana maaltu fide dhugaa fi dhara adda baastee yoo barte waan barbaadde argachuu dandeessa. Yoo gizee mara jechuma nama tokko laalte anamma jechaan si dubbadhu kuni dhugaaf moo dharaa fi adda baasuu qabda jalqaba na deeggaruudhaaf. Isa dhumaa irratti xiinxallita maal haasa'aa jira gurbaan kun waan an haasa'aa jiru hubattee geessite waan badaa ta'us waan gaarii ta'us achi booda yaada kee murteessuu qabda malee firoomaan gooddanyummaan zaroomaan abbeerummaadhaan gandummaadhaan deeggaruun sun Oromoodhaafis hin ta'u injifannoolee fiduu hin danda'u jechuudha. Si galaami kanaafi ijoollee walloo wanni goote xilaanni kiyya eenyu ka waggaa hagana na gabroomsaa ture eenyu ka kaleessa nama kiyya narraa miidhe eenyu ka kaleessa na miidhe eenyu ka dhibamaa kiyya kaleessa akka yaalamne godhe eenyu ka jedhu itti qophaa'ee eeggate. Dhaamsa kana maaliif siidaame? Alamuun simee salphachuu isin marti amantanii hin amantan. Alamuun simee adda durummaadhaan walloo keessatti hooggantoota walloo kantiibaa magaalaa walloo keessa jiran naannoo hundatti dhufee waan isaan barbaachise hunda godhee fi mallaqaan nama isaanii bitamu waan danda'an godhanii yaalaa turan harkaa fashale. Eenyutu harkaa fashaleesse? Tokkummaa ummataati. Jaalala ummata isaaniitiif qaban ummata wallootu fashaleesse. Qeerroo wallootu fashaleesse. Ummanni walloo qabsa. Si galaami dubbii dhugaa bifa kanaan azaanni irratti bayaa jechuudha. Nuti dhara dubbannee hin beeknu haqquma jirtu ummata keenyatti himaa deemna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ummanni keenya ummanni walloo dachii isaa bilisoomsatee walabummaa isaa galmaan ga'ee har'a oofee isaan ga'e qabsoo shawaa roobiit jiran. Shawaa roobiit guututti walaba baatee jirti. Oduu qabatamaa isinitti himuudhaaf amma akka odeeffannoon achi dhufaa jirutti mumkin hidhamtoonni siyaasaallee warri akka gara akkanaan bilaashaan hidhaman gadi dhiifamuun mala kana yeroo qulqullaa'ee miidiyaanis walloonis ijoolleen teenya gabaasuu danda'an. Ammatti wanti isinitti himuu barbaannu parsantii dhibbatti shawaa roobiit guutumaan guututti sirna biltsiginnaa jalaa ba'uudhaan waraana adda bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa walloo fi waraana Tigraay TDF isa jedhamu harka seentee jirti. Shawaa roobiit guyyaa sadii lolla achirra geggeeffame wareegama achitti kafalameen beeytan booji'amtoota achitti nama meeqa akka booji'ame tilmaamaanuu isinii galaa jechuudha. Guyyaa sadi lolli lolame nama meeqatu akka booji'amuu fi namni meeqa akka wareegamu kana isin martuun beeytan jechuudha. Lola cima geggeeffame. Amma maaltu ta'aa jira kana booda? Waraanni amma gara Dabrasinaa Dabrazeet garana deemaa jira waraanni. Asiin gara maarree jedhan kanatti cabsee kun achiin warshaa sukkaraa maalii jedhan karaa gara Hawaasa asiin garana kutee warshaa sukkaraa qabaachuudhaaf waraanni Tigraay kun asii walakkatti kutee kun asiin millee kun asiin wanni godhee bifa kanaan dhiibaa jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo asiin shawaa giddu galeessaa keessa jiru jechuudha. Dheengaddanii yaadattan jedhee yaada. Naannoo amma gara laga maalii jaarsee baatee jedhaniin kanneen bootaa amma mootummaan kaleessatti uummata fixaa jiru kanneen waraanni kun amma jabaatee dhufaa jira. Amma dhaamsi kenna bootaa waliin deemna yeroo waliin deemna nuti. Step by step dhaan deemna. Walloon kaleessa gaafa wallootti lolli dhufu walloon akka itti qophaa'uu qabuu fi akka itti injifachuu qabu itti himnee turre. Ummanni keenya walloo haa galatoomu ajaja keenya dhaga'ee wal jalaa dhaga'ee jaarsa isaa dhaga'ee dargaggeessa isaa dhaga'ee daa'ima isaa dhaga'uudhaan injifannoon goolabee jira. Walloon halkan takka alaabaa kee dhaabattee buluun injifannoo moo injifannoo miti. Halkan takka namni ati jaalattu si hoogganuun injifannoo moo injifannoo miti. Injifannoodha. Injifannoo sun akka zilaaqii sii ta'u. Injifannoo yeroo dheeraa ta'ee akka sii turu yoo barbaadde situ tiifachuu danda'a. Akkamitti tokko taate
wal taate warra si deeggare kanallee qabatte wanni nu barbaadnu kanaa bifa kanaan nu tumsaa jetteeni amma sumni keenya jabaachuu qaba kana nu godhaa jetteeni waan har'a argatte kan akkasii harkaan buuneef situ jabeeffata yoo osoo kasii harka jiru kalafaa fuudhuuf gajjette sanuu buusta jechuudha kanaafuu walloon injifannoo isaa argate tiifachuudhaaf ijaaramutu irra jira ijaaramaadha duraanis dabalataan san caalatti bilchaachuudha qaba humna meeshaallee godhachuudha qaba akkuma amma miidiyaan madda nageenyaa irraa mucaan haasa'aa jirutti meeshaa gugurdaa meeshaa sila magaalaa isaa aanaa isaa ganda isaa ittiin eeggachuudhaaf barbaachisu waan sila barbaachisu warri har'a mudatan kun itti siqee haasa'ee aboo meeshaa akkanaa nu barbaachisa bilisummaan teennatuun bilisummaa zalaaqii nu haa taatu nuufis wanni walitti wanni nu jedhu hin jiru rakkoo waliin nu fiddu hin jirtu bifa jedhuudhaan kilaashii fi sinaaparii meeshaa xixiqqoo tanarraa gara meeshaa gugurdaatitti siquudhaaf ummanni keenya walloo injifannoo har'a argattanii halkan takka hayyuun keessi hoogganee alaabaati alaabaa waggaa 150 itti hawwaa baate ilaalime alaabaa adda bilisummaa Oromoo tanaaf jecha nama meeqa wareegamaa ture haga har'aatitti jechu waggaa 50 beeki haga alaabaan tun dhaabbatte har'a nama meeqatu ajjeefamaa jira Finfinnee keessatti alaabaa ABO harkarraa qabda jechuudhaan alaabaa shanee qabatte jechuudhaan nama meeqa wareegame sa'aatii kanatti sa'aatii anammas taa'ee sitti haasa'utti Finfinneen nama meeqa du'aa jira Finfinnee matti laalfa goositti hin deemu Oromiyaa kutaa bira keessa jechu walloon har'a alaabaa san dhiiga ofiitiin dhaabbatte aanaa isii ganda isii hunda keessatti jechuudha Oromoo laal alaabaan tun alaabaa dhiigaan dhufteedha alaabaa san walloon guyyaa takka waajjira isaa keessatti dhaabatee magaalaa hunda keessatti baatee axaayyee maarree dachii walloo hunda keessa waajjira kam keessaa iyyuu jirtu alaabaa adda bilisummaa Oromooti kuni maal argisiisa alaabaa ummanni keenya godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kutaa 11 keessatti bakka maratti alaabaa shaneeti jedhanii ittiin ajjeesan alaabaa shanee qabatte jedhanii alaabaa tanaan wareegaa jiran abiyyiin ofii an Oromoodha nuun ja'a ofii alaabaa shanee qabatte jedhee alaabaa adda bilisummaa Oromootiif jecha Oromoo ajjeesa garuu na waliin dhaabadhaa jedha mee laala Oromoo isin akkanuma gowwaadhaare no isinitti himna afaan Oromooti kan isin haasa'aa jiru Amaariffaa miti warri afaan Oromoo hin beekne warri Amaariffaan isin bilcheessullee hin jira an afaan Oromootiin dhugaa sitti malaan namni alaabaa ta'e tana alaabaa shaneeti jedhee alaabaa kanaaf si ajjeesu Oromoodha itti amantee hojiin jiraatta deebii gaafii hin qabnedha gaafii deebii hin qabne siin jechuu kiyya warra jecha harka rukuttanii oppodiyoodhaaf jecha na arrabsitan gaafii tana naa deebisa yoo abiyyiin alaabaa tanaaf jecha nan ajjeesin an Abiyyi Ahmadiin deeggara yoo abiyyiin alaabaa tanaaf jecha nan hidhin an Abiyyi Ahmadiin deeggara yoo abiyyiin alaabaa tanaaf jecha hidhatti nan darbin an Abiyyi Ahmadiin deeggara san godhuu danda'in hin danda'u kanaaf Oromoo tana caalaa wannan sitti hin jiru kana caalaa Oromummaa balleessuudhaaf mootummaan deemu hin jiru Tigreen kaleessa waggaa 27 biyya bulchaa turtee jettan maan nu dhorgite alaabaa tana nu dhorgite maqaa ABO jedhuun abiyyiin hin dhufe ilma Oromootiin nuun jee ilma abbaa gadaatiin nuun jee isinirraa dhaladhe nuun jee alaabaa tana maa nu dhorgare Tigreedha abiyyiin Oromoo eega Oromoo ta'ee maaf ayyama nuun kennine alaabaa kana nu arrabsuu malee isin maaf isin hin galle dubbiin ijoolleen bilchiginnaa deeggartan maaf dhooggattaati alaabaa Oromoo jarri kun Oromoodha alaabaa isaanii akka barbaadanii taa qabatanii maa jettanii abiyyiin gaafanne na arrabsuun alatti ati ilma juntaatiin aan jechuun alatti ati ilma shaneetiin aan jechuun alatti alaabaa Oromoo waggaa 50 wareegame itti kafale kana maaliif abiyyiin nama dhoorga jettee maa isan gaafanne maaf Alamuu Simeen gaafanne maaf Shimallis Abdiisaan gaafanne maaf Taayyee Danda'an gaafanne dhugaan barbaaddan waan ta'eef haqan barbaaddan waan ta'eef jallattanii jallinna walii waan jirtaniif waan dhugaa nuti isinitti himnu fudhattan jechuudha kanaaf Oromoo dhugaa sitti maasi amansiisaa de walloon xiyyaarra galanni isiin badini halkan takkaafillee taatu alaabaa isii dhaabbatte laal injifannoon halkan takkaa diqqoo miti bar injifannoo san injifannoo dhaabbataa gochuudhaaf ijoollee warqituu murteessansi walloo murteessansi sababii siif himaan har'a ati bulchiinsa kee nama barbaaddu kaatteemi rakkina kee qabdu isatti himadhu maal barbaadda walloo kana barbaada kana caalaa cimuu barbaada kilaashii xixiqqoo tanarraa bahee gara taankii gara meeshaa gugurdaatti siquu barbaada gaafadhu hayyuu kee lafa kaatte warra har'a wajjin bilisummaa fiddan Tigraay ta'ee qaama kamuu yoo ta'e itti siixanii waliin mari'attanii magaalaa keessan eeggachuudha akka bilisummaan keessan uf duuban deebineef jecha warra bakka bilisummaan dhuftetti illee jiru kana isin gorsaa deemna jechuudha kana isin gorsaa deemna jechuudha fuul duratti haa deemnu har'a eessa jirra Shawaroobit jirra eessa seenne dachii Tuulamaa seennee jirra dachii Tuulamaa seennee jirra dachii Tuulamaa eega seename eenyu seenne ilmaan warqituu waraana adda bilisummaa Oromoo ijoollee Tigraay waraana TDF jechuudha seenaniini eessa deemaa jiran gara Dabrasinaa deemaa jiran gara Dabrazeet deemaa jiran achi booda maaltu deemuuf deema magaalota amma Abiyyiin Ahmad keessatti meeshaa ofii isaatii fuudhee mana namaa kaayee shiftaa walitti hidhata qaba jedhee ilmaan Oromoo bifa sanii warra quuqama sabaa qaban hidhaa jiru kana magaalaa san seenuu deemaa jechuudha waraana adda bilisummaa Oromoo shawaa giddugaleessaa keessa jiru kanatti qophaayaa jira amma maaliif kana isinitti haasa'an amma yeroon geesse ka
walloon finfinnee seenee qabsoo xumuru malee duuban deebu takka jedha. Lammata ilmaan tuulamaa warri Taayyee jaalattan gara Taayyee deema. Warri Shimallis jaalattan gara Shimallis deema. Warri Takkalaa jaalattan gara Takkalaa deema. Warri Hacaaluu Hundeessaa jaalattan sa'atii amma allaayivii seenee haasa'aa jiru kanarraa kaasiif qopheessi. Taraan ta'e geettee jirti. Si galee warri Hacaaluu Hundeessaa sakandii takkaaf jaalala isaa qabdu qophaa'e. Warri Taayyee jaalattu gara Taayyee. Warri Takkalaa Uumaa jaalattu gara Takkalaa. Warri Shimallis Abdiisaa jaalattu gara Shimallis Abdiisaa. Maaliif hin danda'amu waan ta'eef yookaan ammoo daftanii jara kanatti dabalamuudha carraan keessa. Saniin gara kaanitti ijoolleen tuulamaa ilmaan qaqqaaliin warri kaleessallee Tigraayin aangorraa darbe isinitti himaan ijoollee tuulamaa. Isintu injifate kaleessa bara wayyaane dhugaa si hima ilmoo tuulamaa ijoolleen teenna ijoollee amboo isin hin injifanne isintu injifate. Wareegama nama kam caalaayyuu kakafalee wayyaane irratti ijoollee tuulamaati. Keessattuu ijoollee amboo an dhugaa siif hima. Hacaaluun har'a lammaffaa deebisee yeroo Shimallisiin keessan biyya bulchutti yeroo Takkalaan Uumaa biyya bulchutti yeroo Abiyyiin Ahmad biyya bulchutti yeroo Taayyeen Danda'a biyya bulchutti mucaa qaalii Tigraay dura dhaabatee waggaa 27 kana jara falmaa ture haaluma salphatti addabaabayii irratti Laamroot Kamaaliin gadi nuu baasi jedhaniini mijjeeffatanii bakka barbaadan geessanii janaaza isaallee bakka uummanni Oromoo barbaadu dhiisanii bakka ofii fedhanitti awwaalan jechuudha. Kanarratti amma taraan ta'e geettee jirti. Rabbiin daddafimatti waan nu barbaanne nu deebisaa jira. Hayxi teena daddaftee nu galaa jirti. Kanaaf ijoolleen tuulamaa warri Taayyee jaalattu gara Taayyeetitti uf qopheessi. Warri Shimallis jaalattu Shimallisitti uf qopheessi. Ka Oromoo jaalattu Oromoodhaaf qophaa'i. Ka Hacaaluu jaalattu dhiiga Hacaaluu sakandii takkaaf. Waan irraa eeggamuun godha yoo ka jiraattu taate qophaa'uudha qabda ilmaan tuulamaa. Seenaa warqituun dalayti irra deebitee galmeessuus irra jira. San qofatti dhaabachuun qabdu. Dachiin tuulamaa ta'eeti. Finfinneen mataan isii ta'eeti. Dhugaa siif himaan Finfinneen tuulamaati abbaan fedhe irraa waan qabu garuu Oromiyaadha handhuura Oromooti magaalaa guddittii dippiloomaasiiti kana wanni wal falmilu takka illee hin jiru garuu isini abbaan biyyaa isini ilmaan tuulamaa dachiin teessanii Tigraayis waa irraan qabu Oromoonis akka Oromootitti isin waliin dhaabata Finfinneen garuu magaalaa dippiloomaasiiti garuu isin kabajamtanii jiraachuutu sirra jira ummanni keenya ummanni walloo maaf godhe kana sodaa tokko malee jiraachuudhaaf godhe hayyuun isaa akka keessaa fuudhameen ajjeefamneef godhe. Artistiin isaa akka keessaa fuudhameen ajjeefamneef godhe. Jabaan isaa akka keessaa fuudhameen hidhamneef godhe. Hacaaluun isin keessaa du'ee ilmaan Taaddasaa Birruuti jennee isin waamnanu. Kanaaf yeroon keessa waan geetteef har'a adda durummaadhaan ilmaan tuulamaa jedhee maqaa isin dha'ee isin waamaa jira jechuudha. Gaafa qabsoon Harargee seentellee ilmaan afran qalloo ijoollee jaarraa abbaa gadaa jenneetuma waamna. Waraana adda bilisummaa Oromoo mi'eessoo jiru gaafa jabaatee shigiduu jammare guutumatti waamna. Ijoollee jaarraa abbaa gadaa qofa waamna gaafa san. Ilmaan jaarraa abbaa gadaa maaliif qabsaa adda bilisummaa Oromoo isa Oromoon qabsooftuun hundi isa jala walgeetti waan ta'eef Harargee bifa saniin kaafna jechuu kiyya. Asii Wallagga maalii kana dhiisi. Kunneen warra dhufee Finfinnee dhuunfachaa jirudha. Tuulamnis warrum akkasitti itti jirudha. Gammachuu abbooyyee dabalatee marroo dabalatee asiin gara baaleenis hundi isaa bifa kanaan iddoo wanni amma jirutti qabsoon keessan jara kanarratti ta'uun qabu. Waraana adda bilisummaa Oromoo irratti ta'uun qabu qabsoon keessan. Tigraay irratti ta'uun qabu waraana TDF ka jedhan kana qeerroo warqituu ijoollee teena walloo ani shawaa roobit kowa qabattee of duuba deemti jedhee yaadoon haga isa dhumaa deemti Finfinnee bilisa baaftu malee hin deebitu ijoollee walloo waadaadha hafuun qaban haga isa dhumaa taaggaluu qaban waraana adda bilisummaa Oromoo ammoo marroon jabaatee jira ammallee rabbiin isa haa tumsu gammachuun abbooyyeetis jabaatee jira rabbiin isa haa tumsu cibraa soddon booruus jabaatee jira jaalsanyiinis jabaatee jira waraanni adda bilisummaa Oromoo waan nu eeyne olitti dabalee waraana Abiyyi Ahmad makiinaa 20-30 yeroo inni fe'ee fidu shat godhee yeruma takkatti lulluuqatee lafa kaaya. Yeruma takkatti sakandimatti waraana Abiyyiin fidu lulluuqatee lafa naqasiin jira. Waan isin gammachiisu akkuma isin ganama kana isin dubbadhee gara YouTube'itiin poolisiin humna addaa Oromiyaa sabboonummaa qaban quuqama qaban asii waraanni yoo shawaa kaseenu taate waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraana TDF'tti dabalamuudhaaf qophaa'anii jiran. Warri imaluu hin dandeenye jechuudha bakka isaan dhufanitti itti dabalamu amma Wallagga keessa akka jiruun dabalamanii jiran poolisiin humna addaa asiin shawaa giddu galeessaa Wallagga keessa guyyarraa poolisii meeqatu humna addaa Oromiyaa kun meeqatu wanni dabalamaa jira beeytanii waraana adda bilisummaa Oromootitti waan jiru hunda isinitti himamuun hin barbaachisu jechuu kiyya. Kanaaf oppodiyoo barri isii kutee jira yeroon isii dhumattee jirti. Kanaaf amma taraan dachii tuulamaati shawaa roobiti jechuun dachii shawaati. Naannoo Amaaraa keessaa dachii Amaaraati walloon qutuun guutuu bilisa baatee Mustaafaan Jaarraa yoo barbaade galgala liivii dhufee shawaa roobitiin qabatamne isiniin ja'a.
akkanuma gaa hin sobaar ijoollee miskiina taphatan garuu qabatama kan siimu shawaroo biti qabatamti dabarsinima dabrazeetti har'a guyyaa guutuu kana keessatti hin qabatamti san dhiisi hawaasaan qabatamuudhaaf deemte asiin gara hawaasaallee waraanni Tigraay waraana xiqqaa isinii fakkaata waraanni wal qoodee garaagaraa natti deemaa jira kanarraan ammoo ka isinii qophaayaa jiru ka isinii bilcheeffamaa jiru isaa ban qabu itti qophaa'ee jechuudha isin nu balleessuudhaaf galgala ganama akkamitti isin ajjeefna nu ajjeesuu dandeessan garuu qabsoo dhaabuu dandeettan hin dandeettan nama meeqa ajjeeftan akka kaleessa irraa garraatitti isaa ban qabu garuu qabsoo Oromoo meetira takka of duuba deebisuu hin dandeessan shanee ettanii guyyama kaleessaa nama meeqa hiitan injifannoo Oromoo dhaabuu hin dandeessan Jawaar isinitti himee ture Hacaaluu isinitti hime ani yoo du'es dachiin sileessu jedhe Hacaaluun akkasuma Hacaaluun du'e jedhee Oromoon qabsoo hin dhaabne artistiin Oromoo warri mana fudhateen alatti kun qabsoo itti fufaa jira qabsoo finiinsaa jirti artistoonni Oromoo isinii galee kanaafi wanti amma deemaa jiru waan nama gammachiisu poolisiin Oromiyaa illee galatoomaa galata isinii galchuu barbaada asumaanuu qeerroon ammoo kutaalee garaagaraa keessaa kaatanii wal ijaartanii gara waraanaatti deemtanii leenjii fudhataa jirtanillee infoormeeshinii qabnaa waan dansaadha sunis itti fufuudha qabaa jabaadhaa isiniin jenna walumaa galatti mootummaan kun amma kutee jira amma magaalaa Dabrazet Dabrasinimaan mishigiin achirratti tolfamaa jira mishigiin sunis guyyaa takkaaf lama turu sunis hin cabaa Oromiyaa keessatti Abiyyi waraana isaa waraana adda bilisummaa Oromoo guyyarraa gurra qabaa jira poolisii humna addaa Oromiyaa ammoo isinitti himeeraan mootummaa haarawatu ijaaramuuf deemaa jira kan soba takka hin qabne kun Itoophiyaan mootummaa haarawa addisi ka burcuqqoo kana fakkaatu qulqulluu ijaaruuf deemti sababiin isaa dubbiin jaarsummaa jedhu kute warri har'a aangoorra jiru kunni warri yakkama dalage Abiyyi irraa kaasee haga gandaatitti yakkamaan tokko hafuudhaaf hin ta'u warri har'a daddafee beekkatee dhiifama gaafate dandamate warri osoo dhiifama hin gaafatin akka amma walloon bilisa baate kanatti magaalaa hunda nazzafamaa gara Finfinnee yoo dhufe nam tokko hafuudhaaf hin ta'u kana jechuun mootummaa addisitu biyya saniif ijaaramuudha deema jechuudha akkuma kanaan dura gaafa Tigraay dhuftee Itoophiyaa qabatte 2091 keessa jechuudha bifuma saniin har'as mootummaa haarawaa ijaaramuudhaaf deema Kadiireen Abiyyi Ahmad takka hafuudhaaf hin deessu warri akka Taayyee Danda'a Alamuu Simee Awwaluu Abdii Maarree kana ummanni sin dhiisu osoo Oromoonuu dhiise Tigraay sin dhiisu sababiin isaa nama dhumeen beeytan jarri kun adda durummaadhaan warra gahee isaanii bayate keessaa isa tokkodha kanaaf seeratti dhiyaatanii hundi isaanii yakkamaadha itti gaafatama fudhachuudhaaf taa'u jechuu kiyya kanaaf ka ijaaramuudha deemu mootummaa haarawaa kana namni ijaaruu deemu Oromoodha itti aansee sabaaf sablammoota adda durummaadhaan ammoo humna cimaadhaan ka dhufaa jiru saba lama tokko saba Tigraay tokko saba Oromooti Oromoo jechuun hin beeytanii shanee jedhan kana waraana adda bilisummaa Oromoo kamarroodhaan hoogganamu ka itti aanaan isaa Jaal Gammachuu Abbooyyee ka dubbi himaan isaa Odaa Tarbii ka dubbi himtuu idil addunyaa isaa Aadde Najaat Hamzaa kanneen jechuudha jara kana hin beeytanii mire maqaa waan isinii dhodhooynuuf isinii galuuf jara kana lamaan irra warri humna qabu hujiidhaan jijjiiraa jiran ammoo afaanii miti OBN irra ta'anii kijibaa miti qabatamaan tagbaariidhaan waan lafarratti hojjetamaa jirudha kanaafi mootummaa haarawaa qindeeffamuudhaaf deema Taayyee Danda'aa salsalata isaa akka abbaa akka Sabahat Naggaa jarri dheengadda xayyaara boora keessa kaanii olii gagguuraa turan agartanii amma taraa Taayyee fa'aa geettee jirti amma namni xayyaara boora keessa kaanii olii oofuudhaaf deeman Taayyee Danda'aa Awwaluu Abdii fa'aa Alamuu Simee fa'aa Adaanech Abeebee fa'aa kutaa hunda keessa annama beeku maqaadha fakkeenyaaf warra adda durummaadhaan akka kootitti nu miidhan jedhee abdii irraa qabu keessaa tokko Taayyee Danda'aati lammaffaa Alamuu Simeeti jarri kuni tartiibaan an akka dhimma kootitti yakkamaadha manni murteetti murteessee adabbii silaa barbaachisu adabamuu qaban jedhee warra itti yaadu keessaa isaan tokko jechuu kiyya anjara kanneen waliin marii godhuun barbaadu Taayyee maarree warra jedhan kanneen kunniin seeratti dhiyaachuun isaaniin ooluu jechuu kiyya kanaafi namni qalbii qabdu yeroon isin amma ceephoo buufattanillee ga'ee jira warri akka didiqqaa raawwattan magaalota keessatti ganda keessatti dogorgorfamtanii warri waan akkasii gootan nama arrabsuu dhiisa arrabni kutee bara giseen arrabaa tare dhiifama oli ijoolleen biltsiginna yeroon nama arrabsan kutee jira dhugaa isinitti maal isiniin fudhattan isin akkuma rabbiin kanaafuu Abiyyi deeggartuu bara waan tokkosuma akkanatti isiniin iman dunuunfattaniituma itti deemtan jarana kun isiniin baasu isiniin jenne nuti gaafa Tigraay maqalee miti barahaa Tigraay keessa jirtuyyuu Abiyyiin injifachuu hin danda'u isiniin jenne har'a ammoo gaafa kaanee Finfinnee morma jala geenne ammoo wanni nu isiniin jennu maali beeytanii ceephoo buufadhaa daddafa sanuu Taayyee fa'aa miti warri ceephoo buufatu Adaanechis miti Alamuu Simeetillee miti Awwaluu Abdiiltillee miti ummata kaawwan Oromoo tokko jira ka dirqamsiifamee waan silaan barbaachifne godhame sinii galee ani du'a itti murteessu seeratu jira
Garuu jarri kun yakkamaadha. Araaran barbaachisu. Seeratti dhiyaatanii akka adabbii isaaniitiin yakka fudhachuu qaban jedhee itti amana. Kanaaf ijoolleen namoonni tokko tokko fakkeenyaaf amma magaalaa ammatti loli deemaa jiru kana shawaa yoo seename magaalaan tartiibaan amma Dabra Zeet Dabra Sinaa maalitti aantu ani hin beeku. Oromoon hin beeka. Adadaan ammoo maqaan lullee dhufaa nuu deema. Magaalaa tanarraan tanat dhufa tanarraan tanat dhufa. Wayi duraan magaalaa kana mara beeyna. Qaama takka takka allaa koynu kana bara magaalaa mawallootuyyuu sababa waraana kanaa barannee bara. Sambatee, Axaayyee, Maarree kana mara maqaa kana mara ammoo baranne Shawaa Roobiitti. Haqa isa dhumaatitti Dasee, Kombolcha kanneen hunda amma sababa Abiyyi baranne Waaldayaa, Laallibalaa waan akkanaa kana amma tartiibumaan itti deemna. Amma as boodallee magaalaan jirtu fakkeenya Dabra Sinaa jedhaa jiru, Dabra Zeeti jedhaa jiru, achirraan kun gariin hawaasatu jira jedhaa asiyyoo akkana gakkuta warshaa sukkara amma kana mara tartiibumaan barataatti deemaa jirra jechuudha. Kanaafi ummanni keenya ummanni tuulama yeroon dhiiga Hacaaluu Hundeessaa baaftan karra keessanitti galtee jirti isin bira geettee jirti. Eenyu waliin ta'uudhaan Oromoo waliin ta'uudhaan woboo waliin ta'uudhaan ufii keetii ta'uudhaan dhiibii atillee bakka sirra geettetti qaama dhimmi itti ilaallatutti dabarsi. Isinii kalaami jedhan dhiibiitiniin qaama dhimmi ilaallatutti kenni. Walloon bilisa baate oppodiyoon takka walloo keessan jirtu biltsiginnaan takka walloo keessan jirtu akatta mallatti jarri dhumatte kutte waraan shawaalleen akkasuma. Isin keessaallee bahuudha qabdi biltsiginnaan nama keessan qopheeffachuudha qabdan nama isin hoogganu waraana adda bilisummaa Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessan isin hin jenne nama isin bakka buufattan ka isin tajaajilu qofa lafa isinii kaayee inni hojii isaatti fufuudha dachii Oromiyaa hunda qulqulleessu wallorraa qulqulleessaa dhufe asiin dachii tuulamaa qulqulleessa wallaggarraa as qulqulleessaa dhufe gaafa wallagga tuulamni asiin guji booranni qulqullaa'e Harargee Arsii giddugaleessa asiin akkanuma tartiibaan qulqullaaftee Oromiyaa hunda keessaa vaayirasii biltsiginnaa wanni jedhame marti nazzafamee bahuudhaaf jalqaba kallattii ittiin dhufame kana qulqullaa'aa jechuu kiyya. Kallattii kana akkuma isin beektan walloon nadiifa jedhamte amma. Wanta akkan jira walloo keessa. Wallagga waan muraasatu hafa sunis hin qulqulloofti. Shawaallee waan muraasatu jira itti seenamaa jira hin qulqullaa'aa. Achi booda gaafa shawaa wallaggi guji booranni salaaleen kun harkaa ba'e eessatti galti? Sikkoomandoo, Harargee fi Jimma. Kunniin illee tartiibumaan itti deemama jechuu kiyya. Kutaa kana afranii galuudhaaf deemte amma dubbiin. Kutaan kun afranis waan godhaa jirtan numa beeyna itti fufuudha qaba. Kanaa bifa kanaan itti deemama. Wanti marti akkuma ummanni keenya yaadetti akkuma Oromoo yaadetti deemaa jirti. Waliigalatti waan bareedaa dalagamaa jira. Oromoon uf qopheessuu barbaachisaa. Guyyaa kaleessa akkuma isin beektan mootummaan kun ofii isaatii waf jedhee yennaan shororkeessummaa naannoo Amaaraa irraa fidee humna addaa Amaaraa Oromiyaa seensisuudhaan naannoo jedhamtu Shawaa lixaa keessatti guyyaa kaleessa nama 16 rashanamuu isaanii kama Oromoon hundi gurraa qabu. Kuni maaliif ta'e yoo jettan maqaa Oromoo waan isaan qabanii fi diqqoo isii quuqama waan qabaniif Oromummaaf ajjeefaman malee yakka biraan qaban. Nam tokko as jala dhufee koomantii jala dhufee maaliif Abiyyi hin deeggarree? Abiyyi maaf hin deeggarree kanaan jedhu hunda bahu. An Abiyyi akkamitti deeggara jedhan nama maqaa shanee jedhee alaabaa ta namaa qabatta jedhee nama ajjeesu deeggaruu hin danda'an. An Abiyyi deeggaree jechuun sirna Daani'eel Kibriit fudhadhe jechuudha bar. Hiikkaan isaa gaafii salphaa deebii. Abiyyi deeggaree jechuun Daani'eel Kibriit deeggaree jechuudha bar. Daani'eel Kibriit jechuun immiyyee jalqabaati. Warra Mililikiin amanan warra fuudhee siidaa maasaraa keessa akka Abiyyiin kaa'u godhe keessaa isa tokko. Kan akkamitti deeggaraan ilma Waaqoo guutuutii baran. An ilma Taaddasaa Birruutii baran. Ilma Hayilee Fidaatii baran. Ilma Jaarraa Abbaa Gadaatii baran. Hin godhu san. Waaqoon guutuu kaleessa hin goone hin godhu anis. Jaarraan Abbaa Gadaa kaleessa hin goone hin godhu anis. Hacaaluun hin goone hin godhu anis. Jawaar Muhammad hin goone hin godhu anis. Nadhiin Gammadaa hin goone hin godhu anis. Yoo iyya babbaaroo jennee warra amma dhuftanii. Kanaafi wanti dalagamaa jiru waan baay'ee bareedduudha. Eenyummaanuu Oromiyaa bilisoomsuu keessatti gaheen kiyya maali jedhee of gaafachuudha qaba. Ani maal hojjadhe Oromiyaadhaaf? Har'a uummanni walloo komii qabdanii komii takka walirraa hin qabdan. Walloo bilisa baasuudhaaf tokkummaan kaatanii dhaabattanii miyaa uummata warqitu nan sobe dhugaan jirtu kanuma osoo wal qoqqooddanii injifannoon hin jiru beekaa ilmaa warqitu waan isin tokko taatanii harka keessaniif goontii taatanii ani walloodha ani bilisummaa barbaadettanii hundi keessa waan walii galtaniif dhiiraa fi dhalaan injifannoo goolabdanii abbaa biyyummaa keessan goonfattan. Oromoon hundi kanarraa barachuudha qaba. Tokko ta'uu sirra jira. Ijaaramuu sirra jira. Ani eekkam ta'ee namni na keessaa funaanamee guyyarra ajjeefama ka jedhu uf gaafadhu. Maaliif jecha namni 16 magaalaa kanarra shanamee uf gaafadhu. Maaliif jecha gurbaan sun fuudhamee hidhamee uf gaafadhu. Hin beeytan jennee isin himna dirqama waa mara waan isin hin beeyne illee isin fakkaatee irra deebi'aan oollu waliigalatti wanti dalagamaa jiru kana
oppodiyoon gara araaraa akkuma isiniin jenne waliin deemnee jara kan ofirraa deebifnee achi booda wal gannaa koottaa nutti araaramaa koottaa jarana bakka ta balleessine amma booda dhiifamaa jechuudhaaf deeman sun ammoo hin jiru. Dhiifama gochuu fi yoo ka barbaadan taate harka ofiitiin salsalata harkatti of godhanii mana hidhaa deemuu qaban. Dhugaa isinitti himaan. Taayyee danda'a irraa kaasee warroonni adda durummaadhaan qabsaa'ota Oromoo ajjeesuu keessatti hiisisuu keessatti ga'ee isaanii taphatan. Osoo uummanni Oromoo isin hin gaafanne jechuudha. Ufuma keessanii taayyee danda'a seenaa dalagaa koottaa. Ufuma keessaniin fedhuma keessaniin salsalata harkatti fudhaadhaa. Hundi keessan gara mana seeraa dhaqaa. Bakka kana qofa isinirraa barbaada Oromoo. Si waliin araaramuu, si waliin gatteennee mari'achuu suni kutee jira yeroon isaa. Wanni takkattiin isin goota yoo dhugaa ummata kanarraa ceephoo buufanna badii dalaynirraa dhiifama ummata kana gaafanna kan jettan taate taayyee dabalatee Adaanech Abeebee dabalatee Alamuu Simee dabalatee hundi keessan ufii keessanii murtee barbaachisuufitti kennaa mana seeraatiif dhiyaadha. Saniin gara kaanitti uummanni isin araarfachuu deemtan takka illee hin jiru. Namni isin araaramu hin jiru. Awwaluu abdii hin dhageettaa miti. Ana mootummaa naannoo Oromiyaa taatee muudamte. Sababii maaliif si muudan beeyta? Waan ati Oromoo miiteef. Waan ati Oromoo ajjeefteef Oromoo dalayteef miti. Alamuu awwaluu abdii itti aanaa waan isi godhaniif siin galuu si dubbi. Amma ceephoo san buufachuu sirra jira. Miidhaa Oromoo miite san salsalata harka keetii dhaatte ofuma keetii mana seeraa dhayxee kun Oromoo balleessee jira dhuga. Isin miidhe murtee feetan akka kenna. Hundi keessan kana wanni isinirraa eegamu malee Oromoo araarfannee ammallee gaafa rakkoo keessaa baane deebinee gabroomsinaan sun hin taatu. Ofuma keessaniyyuu dhiifama gaafadha. Oppodiyoo jechuu kiyya nutti araaramuudhaaf tattaafachuu osoo hin taane ofuma keessanii dhiifama uf gaafadha. Kanum Lammaa Magarsaa yoo lubbuun jiraatte waan ati dubbattu hin beeku. Akkasitti akka cal'ifteen ilaa zalaalama haftaa guyyaa tokkoon dubbattaa keellee hin beeknu atis jechuudha. Garuu dubbatteellee wanni ati jettu hin jiru garuu akkanatti hafta jedhee yaadu guyyaa tokkoma dubbatta jedhee yaada. Kanaaf jiran uummanni Oromoo takkattiin isin godhuu qabdan Oppodiyoo irratti tana qofa. Hundi isaanii balleessanii jiran badii dalaganiif taayyeen danda'a adda durummaadhaan Oromoo yakka dalagee jira. Nama baay'ee basaase, nama baay'ee hiisise. Hayyoota Oromoo akka Jawaar Mohaammed fa'aayyuu cuukkoo nyaatan jedhee itti ashoofee ture. Jaraa qooqaan Oromoodhaaf jecha beelayan itti qalladee ture. Kunoo irraa baraaramuu qaba. Badii dalageef jedhee salsalata harka tokko kanatti ufidhee tokko kanatti ufidhee mana murtii deemee murtee feetan akka kenna. Waan balleessirraa jechuu qabda. Kana wanni an Oppodiyoodhaa dhaamu araara biraan barbaadinaa isin. Oppodiyoon jechuudha. Adaanech Abeebee atillee. Muummicha ministeera Abiyyi Ahmad si nama baay'ee si gaafata Oromoo qofaa miti. Ummata Itoophiyaa qofatu si gaafatasi. Kakeetii humna Oromootiillee oli ummata Itoophiyaa keessattuu ummata Tigraay si gaafata. Oromoolleen si gaafata. Oromoolleen si gaafata. Oromoo caalaa ammoo namnummaan biraatu osoo Oromoon waan fedhe si gaafate ka biraallee ka si gaafatu baay'ee waan jiruuf atis ammoo fala si barbaachisu laallachuun dirqama keeti jechuu kiyya. Badhaanee Waaqoo yoo carraa intarneetii si seensise isa dhumaa irratti caata si kenna. Si affeeraa ima turisiin jedha yoo silkiin na ayyamee jechuu kiyya. Kana wal qabsiisee naannoon Amaaraa ibsa inni baasee dhageeffattanii turtanii mootummaan Ameerikaa mootummaan Kanaadaa ibsa isaan baasan dhageeffattanii turtanii Kanaadaan atattaman uummanni kiyya akka gadhiisee bahu jettee jirti ammas irra deebiidhaan jaarsummaadhaaf Abiyyiin olii gaffiigaa jirus dhageeffattanii turtanii rukuttaa xayyaaraa kalee malee dheengadda ummata keenya ummata walloo rukute diroonii dhageettanii jirtanii kaleessa halkan sa'a 7 wayitti Tigraay bifa haarawaan maqalee dirooniidhaan rukutuu dhageettanii jirtanii kuni marti maal mul'isa yoo ka jettan taate kanaan wal qabatee ammallee hidhaa ummata keenya Finfinnee keessatti walitti qabanii guuran maalirraa deema kuni marti maalirraa dhufe gaazexeessota OBN nama baay'eetu hidhame maal argisiisa Finfinnee keessatti duula sakatta'iinsaa jedhanii gola keessaa nama guuranii maaliif hidhan beeytu kun bilchiginnaan amma lubbuun keessaa ba'aa jirti bar tattaafachaa jiran taf kaan qaban akkuma gaafa wayyaaneen jiguudha gaafa kaatu makiinaa kana taankii kana tartiiba irra rartee ummata keenya shawaatitti gadi garagalchite san beeytanii akkasuma godhaa jira bara biyyi nama amma sadarkaa isa dhumaarra waan jiruuf kaan qabee kaan gafuura kaan hidhee kaan kuni maal agarsiisa baduu deeman jechuudha namni nagayaa waan takka hin balleessu bar shuuf fakkeenya sii kaa'u 2018 fudhadhu yaa jaalala Abiyyiidhaaf addunyaan qabdu yaa jaalala Abiyyi Ahmadiif Itoophiyaan qabdu har'a hoo bineensuu isa jibba ilma namaa dhiisi bineensillee isa jibba
maalirraayi waan inni nama nyaateef waan inni nama nyaatuuf waan inni kaan butee kaan hidhee kaan ajjeesee kaan saamee kaan dirooniin kaan lafoon kaan gubbaan daaraa godheef har'a biyya san keessa xiqqaa guddaan isa jibbee ummanni magaalaa Finfinnee keessaa bilbilee bakka mara u'uu yaa rabbii kiyyaa jechaa jiran sakatta'iinsa jedhanii balbala mara dhadhaanii oseenee poolisiin warqii dubartirraa mormarraa yaasee saamichi hoo kuni maal agarsiisa biyyi shiftaadhaan buluu mootummaan akka hin jirre mootummaan kun hagam akka abdii kutate akka inni guutumatti carraan isaa dhume waa baay'ee namatti mul'isa akkamiin namni mana namaa oseenee warqii dubartii mormarraa yaafata poolisii hin dhageenye amma tokkoffaa manni murtiitu itti murteessee yakka poolisii adabamantu jira sobaa miti bar waan dhugaati bar ijoolleen biltsiginna dhugaadha nan arrabsinaa kun dhugama jirtu isinii maara waan amma waraanni Abiyyi Ahmad dalagaa jiru sin Abiyyi jaalachuun rakkina kennaa miti tokko tokko ka islaamni hin jiru jedhu jiraami kunuma jaalala keessa baatanii quraan nuyyuu hin jiru ka jedhe illee hin jira bar Abiyyi Ahmadiif jecha isin warra akkana kana isinirra laallu jechuu kiyya xiqqoo rakkina waan qabdaniif jaalala rabbiin eega isinit darbe dirqama isin keessaa baasuu hin dandeenyu ka amantii isaatu wallaalee ani diinaa kanatti hin amanu yoo Abiyyiin karaa gore ka jedhu illee hin dhabamu maal jechuu kun rakkina guddaa qabdan jechuudha kanaaf nuti isin sirreessuu hin dandeenyu jaalala isin isaaf qabdan isin keessaa baasuu hin dandeenyu nuti ammoo dhugaa jirtu isinitti himuun dirqama kenna jechuudha dirqama kenna Abiyyi yeroo waa balleessu kana yeroo nama hidhu yeroo diroonii darbu yeroo taankii godhu yeroo leenjiidhaaf ummata waamu waan hinjifatu isinif fakkaata ufitti daddafaa jira du'a isaa ufitti fakkeenyaaf kaleessa nama 16tu du'e bakka namni 16 du'e sanii Oromoo meeqatu bosona seenee beeytanii amma sa'a kanatti namni 16 du'e ka hafe tokkochi mana hin jiru maaliif mana ciisee hin du'u carraan kiyyallee kanuma ka jedhu gadi bahee dheessa martu eessa dhaqa bosona seenee Abiyyiin lola kuni maal agarsiisa tasgabbiin uumu namicha kana du'a itti daddafa jechuudha wanni amma natti argisiisu ana hidhaa ajjeechaa Oromoo fi Tigraay irratti gidduu kana godhamaa jiru akka dhugumatti biltsiginnaan abdii murattee biyya san irraa abdii kutatanii haga dandeenneen balleessina isa jedhu shakkaa jira isa dhumaa irratti maa shakkaa iyyuu beeytanii Abiyyiin gaafa bakka isa dhumaa jala sararee sabbare abaaboo isaa santa Finfinnee 4 kiiloo keessa dhaabe sanitti dawaa wayii itti afuufee abaaboo sanillee goggoysee waan achi lixu na fakkaatu malee waan biraa nama qabee hidhee geessee jechuu biyya bara nama hidhee fixee isa dhumaa irratti abaaboo isaa sanillee dawaa itti afuufee qoricha wanni kana itti afuufee goysee balleesse bakka ofirraa baafata wanni inni godhaa jiru kanuma yoo haala salphaan deebii isinii deebifne malee Abiyyiin biyya Itoophiyaa san gattaa'ee amma booda mootummaa Itoophiyaa ta'ee itti fufsiisa ka jettu wallaahi miskiina rabbiiti wallaahi miskiina caalu hin jiru sun namni namicha kanaa sarmuu takka illee hin jiru waa takka sitti hima jala sararee biyyi takka ammoo waraanni sadii hin buluu hin dandeessu mootummaa sadii hin buluu hin dandeessu biyyummaan abbaa feete yaa Abiyyiin kutu yaa danda'u jara kana balleessuudha saniin gara kaanitti Itoophiyaa keessa mootummaan sadii jiraachuudhaaf hin taa'u kana hoo amantanii ta'u Tigraay addatti mootummaa tokko Marroon addatti mootummaa tokko Abiyyiin Ahmad addatti mootummaa tokko طيب biyyi kana mara hin dandeetti balaa gana ga'u baachuu hin dandeessu laazim mootummaa takka qabaachuudha qaban yoo addaan galan ammoo marti isaa daboo isaa addaan hiikkate gara deemuu mala kanaaf Abiyyiin Ahmad inumaayyuu carraa biyya san bulchuu hin qabu amma hin danda'u hin dandeenye kales amma booda hin danda'u sababiin isaa waraanni har'a Shawaaroobitti jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo magaalaa irraa odaan tarbii boojee jedhee isinii barreesse sana agartanii eessa isinii fakkaata bara Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa bara inde girrisaa itti ijoolleen miskiin dubbii girrisaatii miti isin waan lafarra jiru quban qabdanii gibee gama sanyii ka jettu tun amma takkatti asandaa booti amma isin kana quban qabdanii waan amma dalagamaa jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo magaalaan inni dhuunfate Finfinnee irraa hagam fagaattii beektu ta kanaan dura itti dhiisa ta duraan harka qaban tammaan kalee dheengadda edafaa to'ate mee eessa beektu waraana Finfinnee seenaa jiru quban qabdanii inumaayyuu nutti mannatti hin fakkaatu amma waraanni asiin dachii tuulamaa seenaa jiru kuni information ayyuu waan godhannatti hin fakkaatu amma booda Shawaaroobitti eega dhumate Dabrasinaan kun yoo to'atame inumaayyuu magaalaa tana jirraan hin himamuyyuu se'a maaliif mootummaan kun information akka hin arganneef jecha zilaaqima waan itti seenan na fakkaata kanaaf jiran of hin gowwoomsinaa ijoolleen biltsiginnaa waan lafarra jiru hubadhaa takbaariidhaan maaltu jira laalaa malee Ahmad akkas jedhee ati maaf dhugaan dubbanne ati maaf kijibdaa ansaantibii takka ittiin dabalu nuti jarana OBN miti bar ka waan hin jirre gabaasnee booda salphannu waliin jara maal taatan isin nuti OMN dha nuti sagalee ummataati
dhugaa qabannee isin injifanne kaleessallee har'allee dhugaa qabanneetuma deemna. Shawaa roobitti qabatamte yoo jenne qabatamte bakka waan hin jirre isinitti himnuunu. Hin qabatamne yoo jedhe abiyyiin dhaqee nutti argisiisu. Eeka kanuma kaa dhugaan jiru. Yoo kanan fudhadhu jette ana maan na galchere rakkina keetisu fudhachuu dhiisuun anan ilaallatu. Awwaan jiru sitti himuudha. Iddee tola jala seentee na dhaggeeffattaa mi bilisiqinnaa taatee ta'uu baattee raasuu goddaa. Rakkina kiyyaa miti. Waan jiru sitti himaa. Abiyyi deeggari jaaladhu. Maa jibbita siin hin jenne jaaladhu haga feete maa godhii dhungadhu. Bulchuu hin dandeenye siin jaan biyya bulchuu hin dandeenye abiyyiin. Carraa kennameefii ture waggaa 3 ittiin fayyadamne. Oromoo gate. Oromoo hidhuu jammare. Maasaraa nugusootaa fidee maasaraa keessa naquu jammare. Maal jedheen beektaa Jawar? Abiyyi bilisiginnaa Tigraay akka deebitu namni godhe mootummaa bilisiginnaati jedhe Jawar. Wanni sun amma deemtee natti dhugaa natti taate. Maaliif yoo jettan gaafa abiyyiin fuudhee miidiyaa siidaa nugusootaa jechuudha. Siidaa Haayila Sillaaseetii fi siidaa Minilik maasaraa kaa'u Oromoo akka itti dammaqe beektu bitaa mirga kaabaa kibbatti gaafa san abiyyii tufe Oromoon. Gaafa san abiyyiilleen Tigraay deebise. Gaafa san wayyaaneen nama isii waliin dhaabatu argatte. Akkuma amma argaa jirtan kana jechuudha. Nuti tokkoffaa dubbii Minilik yoo itti kaasan keessattuu uummanni keenya uummanni Sikkoomandoo uummanni Harargee madaadha. Nama madarratti sooqiddanu naqeedha. Madarratti nama sooqiddanu naqeedha. Bakka sanitti hin dandeenyu. Kanaafi abiyyiin ama fidee madarratti sooqiddanu naqe jechuudha. Garuu uummanni keenya uummanni Sikkoomandoof uummanni Harargee waan isarraa barbaachisu hin goone cal jedheetuma taa'e. Rabbiin garuma biriin abiyyi ama qabe jechuudha. Marrooma kana rabbi nuu fide. Marrooma kanatu abiyyii dhuka qabe. Achi booda hidhamtoota siyaasaa hidhatti guure dubbiin faallaa itti garagale. Yoo danda'ee nu bulche inuma laalla siin jee bara bulchaan jiru bara biyyiin ammas biyya bulchaan jiru biyyi kabulaa jirtu wallolaa martuu biyya bulchaa jira. Abiyyiif marroon bararra tokkoma. Abiyyiin federaala harkaa qabaa laalte malee magaalaa abiyyiin bulchaa jiru marroolleen bulchaa jira. Mee abiyyiin magaalaa meeqa bulchaa jira amma? Muraasa. Akka jiruun wallagga guutuu marroo bulchaa jira. Dachii Amaaraa Bahardaariin malee Gondar malee Amaaratu bulchaa jira. Walloon guutuutti dachii isii bilisa baafte walloo bulchaa jira. Eeshi abiyyiin maal bulchaa jira? Eenyuun bulchaa abiyyi nama booda. Iskiira ijoollee bilisigillaatu yeroo tokko siidaa ajaa'ibdanii jira. Gaafa dachiitti ulawaallee bilisa baate lama bulchuun qabu abiyyi nama booda. Dhugaa isinitti baala. Hin jiru kaa. Walloon dhumate dachiin Amaaraa hundi bilisa baate abiyyiin maal bulcha? 4 kiiloo qofa. Amma immoo kama dhugaati beeki. Uummanni keenya uummanni Harargeef uummanni Sikkoomandoo dammaqa. Gizeen keessanillee gahe. Cal jettanii Jawaarfaa hiitanii Oromoon tuun akkatti qabsooftii qabsoot dabalamtanii itti cichuu yeroo ammaati. Kanaaf Oromoon hunduu dachii isaa irratti abbaa ta'ee akka Oromootitti tokko taanee jiraachuun yeroo ammaa kana keessatti kana. Walloon irraa abiyyiidharraa ayyama takkan eeytu. Dhumate. Kanaaf abiyyiin ganaa si bulcha namni naan jettu amma eessa na bulchaa jira abiyyiin na bulchaa hin jiru. Ana marroon na bulcha isaa kanatti. Hoogganaan kiyya marroodha. Ka ala jiru ka mana hidhaa jiru Jawaar Mohammadi. Ani jara kana lamaan jala deema. An har'as taanaan abiyyi jala bulaan jiru warra. Warra isa falmee dide keessaa tokko ana har'a. Nan bulchu abiyyiin ana. Maal taateeti? Kana bulchu hayyuun kiyya Jawaarii lolchiisaan kiyya marroodha. Ajaja jara kanaa jala bayaa jara kana hordofaa. Saniin gara kaanitti anaaf abiyyi wanni waliin nufitus hin jiru. Finfinnee bulchaa jira. Finfinnee keessaa baasuudhaaf xaaramaa jira abiyyi Ahmad. Inni mootummaa Finfinneeti. Mootummaa Finfinnee keessaanii bayaa jechuudha. Kanaaf waan akkasiisantu jira. Mootummaan Amaaraa guyyaa har'aa ibsa kaleessa baaseen diinagdeen uummata Amaaraa ekonomiin qabeenya uummata Amaaraa jalaa barbadaa'e waggaa 30 haga 40 nu gaafata jedhanii ibsa akkasiisan godhanii garuu kun kijiba guddaadha. Kijiba guddaa. Eessaa fuudhee waan akkasii gaa Tigraayiinuu akkasii qabeenya isaanii abiyyiin gubbaa ibiddatti garroobsee mutuchul godhe waggaa 30 40 hin jenne naannoon Amaaraa oluma ka'ee waggaa 30 haga 40 duuba deebine yaa akii uummata akkanas sobu argeen beeku uummata akkanas sobu laa ilaaha illallah hin fudhadhu an kana maal jedhan beektu birrii biiliyeena miliyeena miti bar biiliyeena 220 kassarre jaan sobaa gana ga'u maal kassaran hin sobanii bar waggaa 30 duuba deebi'an Tigraay kalees akkas hin jenne kashaabiyaan dhufteetiniin saanqaa kararraa buqqifattee deemte akkas hin jenne hin jenne akkas jarri kun baatima muraasa osoo torbe takka keessatti baatima takka keessatti waggaa 30 of duuba deebinee jaan ummata akkana sobe ummata akkanatti uf jaalatu argeen beeku
Kanaaf har'a rabbiin itti dallane naannoo Amaaraa wanni jedhamu amma dhabamuuf deema jechuu bar. Qimaantii biyya tayaa jirti kophatti saba taatee uf dandeettee bulchiinsa godhattee uf bulchaa jirti. Naannoo Amaaraa jala jira kun marti Amaara ta'ee of hoogganaa ture duraan. Amaarri bar gara kanniin fa'aa waliin nuti miliyoona 20 ofiin jechaa turani. Mee qimaanti keessaa baasanii agawoo keessaa baasanii konsoo warra jedhamu jira. Baay'eetu jira achi keessa. Jarri kun marti gaafa keessaa ba'e Amaarri miliyoona 2-3 hungeettu hin jirtu. Isinii galaami uummanni Amaaraa amma kililii Amaaraa wanni jedhamuyyuu gara fuulduraatitti waan jiraatuuf taa'u natti hin fakkaatu. Akka ilaalcha kootiititti sababiin isaa qimaanti har'a Tigraay waliin ta'uudhaan uummata Amaaraatiin lolaa jira. Kaleessa Amaara jala ture. Agawoonis har'a uf danda'ee Abiyyiidhaan lolaa jira. Uummata Amaaraatiin jechuudha. Waan ajaa'ibaatu jira bar keessa gad buunee waan mara isinitti himnu. Isin keessan beeytanii mistira baay'ee jira yoo amma waan mara isin ol yaafne nama baay'ee turifata waan ta'eef yeroo booraasa booda dachiin Amaaraa naannoo Amaaraa wanni jedhamu waan jiraachuuf taa'u natti hin fakkaatu. Kana beekuudhaaf Oromoon ammoo Itoophiyaan haarooyin ijaaramu akka hedduu waan qabatama ta'eef kanaaf tumsi numarroodhaa goonu daran dabaluudha qaba. Tumsin waraana adda bilisummaa Oromootii goonu daran dabaluudha qaba. Waraanni adda bilisummaa Oromootis sirritti guyyatti yoo xiqqaate 10,000 eebbisee lafa kaa'uu qaba. Guyyaa guyyaan 10,000 guyyatti 10,000 guyyatti 10,000 guyyatti 10,000. Achi booda Oromoon diyaaspooraa jiru mataa keetiitiin doolaara 10,000 lafa keetta jechuudha. Funyaan si qabnee sirraa fuuna obboleessa. Funyaan kana si qabnee Oromiyaa walaba baasuudhaaf hin gootu ati. Hin goota jaalattee osoo hin taane waliin dhiifu. Ilma Oromoo kamuu gaafa marroon tana nuu godhe nuti warri biyya alaa jirru funyaan wal qabne waan nyaannurraa hambifannee birrii 10,000 mataa diyaaspooraa irraa doolaara 10,000 fuune sanii olis kanuu kennuun dhabamu. Oromiyaa walabaa ijaarannee gaafa san alaabaa teenya dhaabbanne hayyuu keenya du'arraa hambifne beekaa keenya du'arraa hambifne sheeka keenya du'arraa hambifne qeesii keenya du'arraa hambifne artistii keenya du'arraa hambifne Oromiyaa irratti abbaa taane nagaya kennaan jiraanna wanni walitti nu iyyisiisu hin jiru. Marti isaa ofiin uf bulcha jechuudha. Gaafa san Itoophiyaas yoo ka walitti qabaachuu barbaanne taate mootummaan Itoophiyaa lafa jira. Sabaaf sablammiin kamuu mirgi isaan kabajama wanni walitti nama buusu hin jiru. Allaqe dhumate tana barbaada Oromoon. Nuti tanaaf qabsaa jirra ijoolleen biltsiginnaa yoo tan isinii galuu baatte wanni nu barbaannu tana. Isin ta barbaaddanoo umrii keessan guutuu Daani'el Kibriitii ergamu siidaa Minilik achi dhayxanii dhungachuu siidaa Hayila Sillaasee achi dhayxanii dhungachuu kana abadan isin waliin keessan jirru hin fudhannu kan. Si galaami nuti siidaa lafa jira siidaa gootota kennaa kajaarraa abbaa gadaa ka waaqoo guutuu ka caaluu hundeessaa hayyuu kenna ka kaleessa nurraa nyaatame jara kana jala deemnee bara baraan nu jiraadhaa jenneeni jaruma kanaan nagaa jenneeni biraa deemna malee siidaa warra kaleessa ummata kenna bakka takkatti karratti cufee daaraa godhee eenuma ittiin amanne nuti hin fudhannus kana Oromooti jala sareesitti himaa marroon leenjii itti fufuu qaba leenjisuu Oromoon biyya alaa jirus tumsa itti fufuu qaba aadde Aayishaa yookaan jeneraal Aayishaan akkuma isin agartan san birrii Itoophiyaa 90,000 waraana adda bilisummaa Oromootiif galii gootee jirti. Artistii Jaafar Yuusuf kophee 100 wayi kophee waraanaa gumaacha godhee jira. Injifannoo guddaa. Bifa kanaan jabaannaan Oromiyaan yeroo dhiyootti abbaa biyyummaa isiin goonfatti. Nuti eenyumaa waliinuu rakkoo hin qabnu. Gandummas hin qabnu gosummas hin qabnu. Oromummaa irratti nama nu ashoofu duruma dhaabanna. Haqa dura dhaabanna malee dhara dura hin dhaabanna. Kanaafi mee carraan naanni jedhe badhaane si ergadhu mee amma. Lakkoofsa tokko tuqadhu Oromoo wanti har'a jiru kana fakkaataa Ameerikaa fi Awurooppaan ummanni isaanii akka hatattamaan Itoophiyaa keessaa bahu itti fufaa jiranii mootummaan Ameerikaa ammoo mootummaan Itoophiyaa hatattamaan dhaabuu qaba jedhee kaleessa akkuma beekamu ka mariidhaaf maqaan isaa eenyuun kana Naajeeriyaa kana Olusegun Obasanjo Tigraay seenee jira. Tigraay keessatti bifa isin agartan saniin simatamee umnis bifa isin agartan saniin mirqaana saniin kaleessa shabboo miidiyaa irratti haasaa baay'ee isin haasaa turre. Waliigalatti wanti jiru kana isin jechuu barbaadeeti Oromootiyya wanni waan jajjaba jira. Kanaaf hedduu viidiyoo hin qabu jedhaa kun abboo wanni dhiifama naa godhaa isin affeeruu hin danda'u si affeeruu hin danda'u silkii kiyyaa isin boota silaa an ittiin nama affeeruu qabu santu hin jirre boota kaameeraattu hin jirre
Kanaaf nuuf kolchaa isiniin jenna carraa isinii kennuu hin dandeenye. Yoo dandeessa mee achi as ergadha kaameraa. Mee achi as ergi si jalaa qabadha badhaane yoo dandeette achi as ergi mee ati. Na biraan hin ergamu. Ansi erguu hin danda'u makkiyyaa Oromoo ergi ati achi as ergadha namni yaada qabdan hundi keessanuu ufuma keessanii achi as ergadha yoo danda'ame isin jalaa qabuu yaala. Yoo isin achi asin ergatin an asii isinii erguu hin danda'u hin dhagamaami sagaleen kiyya. Achi ergachuu yaala mee achi ergachuu yaala. Oh. Ishiin jedhu argita. Achi yaamne ergite. Okay, jetzt nicht. Mayo. Inuma hin jedhu malee isheedhaan jiru. Voice problem, voice problem. This person was unable to join because of technical reasons. Wanni nama baay'ee ergattan rakkoo teeknikaati jechaa jira abboonni asii jara kana isinirraa qabuudhaaf yaalaa jira. Wallaahi dideera nama 11 guututu ergate isin hunda keessan isinuma argaa asirraan waan inni naan jedhutu waan biraati.